Bishooftun hedduu miidhagdee simboo Oromummaa uffattee jirti. Qeerroo fi qarreen, haadholii fi abbootiin akkasumas daa'imman xixiqqoo hedduun magaalaa Bishooftuu seenaa jiru. Haala jiru immoo keessa deemnee kan isin daawwachiisnu ta'a. Nu faana tura. Miidiyaa Soofumar subscribe godha. Baga jala bultii irreechaa nagaadhaan geessan. Baga isinis nu eegdan. Tole maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftan? Taayyee Nadiin jedhama. Washington DCdhaafan dhufee high schoolii Bishooftutti affixee Airforce keessas ture. Irreecha kabajuu argan qabe gara waggaa 50 waan akkanaa hin dhufa nan arga jedhee yaadne. Waan kana xumura argadee waan kana arguun ana waan guddaa baay'ee surprise hin ta'e. Dargaggootaaf dhaamsa akkamii dabarsitu? Warra dargaggootaati kanan gorsu jabaadhaa Oromummaa keessan jabeessaa. Waan akaakayyuu keessaniin irraanfatina of ta'a. Waanumti fe'atu sacrifice yoo gootan malee waan barbaadan argachuu hin danda'u. The world is the fastest of the strongest. Hoo jabaatte malee hoo kadhaadhaan waan argattu tokkochuu hin jira. Akkana gaafannee jirra, kana goonee jirra. Afaan keenya afaan Oromoo akka ta'u wanni federaalaa akka ta'u afaan keenya dubbachuudha. Namuu gaafachuun biyya keenya irratti namuu gaafachuun nurra hin jiru. Kuni of dadhabsiisu. Oromoon uummata guddaa kaalchariin isaa, jireenyi isaa, beekumni isaa, sammuun isaa kophaadha. Ani biyya baay'een deeme gara 70 tan deeme kan akka Oromoo wanni qabu jiineesii wayii of keessaa qabu dhugaa jechuudha. Waan Oromoo ta'eef ani warra dargaggootatiin jabaadhaa biyya keessan guddisaa ofiis guddiftu jechuun barbaada. Kan galatooma. Tole ulfaadhaa ayyaana garreessa. Ayyaana irreechaatiif nagaan geessan. Baga wajjin nu gahe hunduma keenya Itoophiyaa hunduma. Eessarraa dhuftamme? Finfinneen dhufee Koyyee caffee. Tole ayyaanni irreechaa bara kanaa maal fakkaatame? Hara bareeddu. Bareeda miti? Bareedee akka maaltu adda isa taasisa kan bara darbeerraa kan hanga ammaarraa isinis yeroo meeqaffaaf dhufaa jirtu mee? Torbaffaan dhufe. Waggaa 7 dhuftaniitu jechuudha. Maaltu adda isa taasisame kan barana wanni isin hubattan yoo jiraatu? Hundumtuu natti tola garuu otoo maatii koo faana dhufee ba'eessa maatiin koo immoo barastoota kanaaf hin qophaa dhufe. Haa ta'u bara dhufummoo maatii keessa waliin akka wal agarru abdiin qaba. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Hunduma keenya galatooma. Ishi galatooma. Ayyaana irreechaa Hora Arsadeetti nagaan geesse. Hayyee walumaan baga keenya. Isarraa dhufteemi of nu barsiisi. Ani Tasfaayee Gammadaan jedhama asuma dhiyoo kana magaalaa Mojoorraan dhufe. Jala bultiin kun akkuma ilaaltan baay'ee namatti tola. Baay'ee bareedee inoo uummanni bitaa mirgaa kaabaa kibbaa bahaa dhiyaan dhufanii asitti wal ga'anii jiru. Baay'ee namatti tola. Irreecha nagaanuu haa ta'u jedha. Maaltu adda isa taasisa irreecha baranaa kan Hora Arsadee haalli isaa maal fakkaata wanti adda isa godhu wanti hubatte yoo jiraateme? Egaa irreechi waggaa waggaadhaan inuma irreeffannaa. Kan baranaa wanti adda isa godhu
haala kunoo adeemsa gaariidha mootummaan keenyas koriidarii jedhee haala gaariidhaan mijeessee kunoo akkatti ibsaan magaalaan guyyaa fakkaata guyyaa fi galgala adda baasnee beekuu hin dandeenyu baay'ee namatti tola mijaa'ee uummanni haala gaariidhaan keessa bashannanaa jira baay'ee namatti tola kana adda isa godhan. Dhaamsa uummata Itoophiyaafis ta'e uummata Oromootiif dhaamsa qabdu yoo jiraate dabarfachuu dandeessu. Dhaamsi ani qabu uummanni Oromoo marti bakka jiranii dhuftanii irreecha kana irreeffachuudhaaf kan dhuftan milkaa'ii irreecha gaarii isin haa ta'u horaa bulaa waggaa waggaan irreecha gaariin jedhan. Tole galatoomi siifis ayyaana gaarii siif haa ta'u. Jala bultiin ayyaana irreechaa Hora Arsadee kan hanga ammaa daawwattan fakkaata. Borummoo isaafee kan waliin daawwannu ta'a. Yaa Soof Umar subscribe gochuun nu hordofaa irra deebiidhaan ayyaana gaarii.